gadi tuqnaa akka gadi tuqneen ni galmoofna erga galmoofnee booda home iddoo jettu kanarra seennee ni ilaalla jechuudha. Home kan jedhurra yoo seennu akkatti recharge nuu fida, withdraw fida, help fida, tiimii fida. Wanni ani isin gorsu immoo har'a daddaffiidhaan amma yoo galmooftan irraa bu'aa argattu jechuudha. Har'a tare taanan yookiin immoo guyyaa boruu eegaltan taanan hangas mara bu'aa argachuu dhabuu dandeessu. Leeviliin tokkoffaan yookiin immoo sadarkaan tokkoffaan $10 investitti gootu. Kan baasuu dandeettan kan guyyaan argattan parsantii 16 $1.6 jechuudha. Kanaaf kallattumaan as bira yoo dhuftan $60 ni jira. Gara gadiitti yoo dhaqxanis hanga $38,000 amma sa'a kanatti investitti gootanii $20,000 jira, $10,000 jira, $6,000 jira, akkuma san $3,000 jira. Akkasumas immoo $500 jira. Anamma mee ka $10 invest godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Daddaffiidhaan invest kan jedhu kana ni tuqa. Erga invest kan jedhu tuqee booda maal godha jechuudha. Start investment kan jedhu ni tuqa. Sana booda eenyuun eegalu heddaa isa kamiin eegaltaa naan jedha. Kan 15,000 immoo guyyaa 8tiif, kan 10,000 immoo guyyaa 8tiif, kan 8,000 immoo guyyaa 8tiif, kan 40,000 immoo guyyaa 15tiif jedhee itti fufa. Asitti immootu invest recordedha. Yoo invest goonee jiraanne nutti agarsiisa. Gara gadii dhaqee service kan jedhu yoo tuqe immoo kun laanki telegram isaaniitii fi telegram isaanii lamaaniin fidaa. Asitti mii kan jedhu yoo tuqu email an ittiin galmaa'e akkuma san immoo tuyyuu recharge withdraw fi detailii naaf fida jechuudha. Mee recharge kan jedhu tuqe kallattiidha waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Namni level 1 galmaa'e $10 invest godha jechuudha jalqaba irratti. Anamma daddaffiin $10 invest godhee isinitti agarsiisu. Rechargein tuqa TRC20 filadha jechuudha. USDT tuqee jira. Erga isa tuqee booda adreesiin naa dhufa. Adreesii koppii godha. Adreesicha koppii akkuma godhee maal godha? Gara $1 bakka qabuutti deemaa jechuudha. Kara waaleetti $1 irraa qabuu dhaqee jira jechuudha. USDT kiyya bira dhaqee $1 filadha jechuudha. Sana booda $1 erga filadhee take out kan jedhu ni tuqa. $1 kiyya withdraw kan jedhu ni tuqa. $10 asirraa garanatti ni erga jechuudha gara pilaatfoormichaa. Linkii achi koppii godhadhe sana asitti paste godha. Mee linkichi kun eessa jira? Kan dhumni isaa maal qabu jechuudha. Linkiin kuni POC jedha. Kun xumura isaa irratti illee ilaaluu dandeenya. Ergaas dhufee booda maal godha? Neetwoorkii filadha. TRC20 dha. TRC20 kan jedhu galchee jira. $10 maximum jedhaani. Sana booda asitti inni kanarraa muratutu jira. $11 jedhaanani. $1 fudhatee kudhannaaf ni erga withdraw kan jedhu ni tuqa. Kallattiin ni ajaja jechuudha. Erga si ajajee processii raawwadhee xumuree booda achitti maal godha jechuudha. Confirm kan jedhu ni tuqa. Sana booda kallattiin gara waaletichaatti $10 ni ergama jechuudha. Asirra $10 kiyya ergee jira. $11 fi $1 waan muratuuf yeroo ergu. Sana booda anas bira dhufa. Erga as bira dhufee xumuree booda maal godha? Recharge complete kan jedhu ni tuqa jechuudha. Isii tana ni tuqa. Isiin tun maal goote jechuudha? Akkaawuntii kiyya kana biratti kallattiidhaan fudhachuu natti agarsiiste jechuudha. Baalaansiin kiyya amma 0 jedha. Homa takkaayyuu mul'isu. As biratti aseetti $1 meeqa qabdanaan jedhee $10 ni qabdanaan jedhee jira jechuudha. Hayyee $10 asii qabu kan amma maal godhaa? VIP tokkoffaa ittiin bita jechuudha. Mee VIP tokkoffaa akkamitti binnaa? Iddoo gadii kana ni dhufnaa. Iddoo home jedhurra. Kana close goona yoo barbaanneen dubbifnaa. All oofnaa. Home miti as bira dhufna. Quantity bira dhufnaa. Levelii tokkoffaa kana bituuf deema jechuudha. Amma levelii tokkoffaan kun meeqa? $10 eegalla jechuudha isa. Click kan jedhu kana tuqa. Already maal godhee jira jechuudha. Levelii tokkoffaa naa eegalee jira. Levelii tokkoffaa naa eegalee jira jechuudha. Maal naan jedhee? VIP tokkoffaa galmooftee jirtaa naan jedhe kunoo. $1 VIP tokko jira. $10 check kan jedhu kana ni tuqna. Check kan jedhu erga tuqee booda haala kanaan iddoo kanatti multi factor bira na seensisa jechuudha. Kanaafuu $1 isii tanaan eegalle kunoo start quantity jedhee jira. Eegalee jira. Sa'a 19 fi daqiiqaa 32 tu si'a kanaan jedhe
kuno doolaara takka tuqaa jaha sii kennee jira naan jedhee mee dhaqee withdraw goona isii tana. Hayyee asitti akkaawuntii keennan doolaara takka tuqaa jaha argannee jirra kuno eegallee jirra. Guyyaa 180 fi amma nuti daddaffiidhaan har'a guyyaan kan faranjootatiin jaha har'a appilikeeshiniin kun kan gadhiifame har'a weebsaayitiin kun kan gadhiifame pilaatfoormiin kun har'a hojii kan eegale nuti immoo daddaffiidhaan maal goona hojii hojjenne san mallaqa keenyatti jijjiiranna jechuudha. Mallaqatti eega jijjiirree booda doolaara tokko tuqaa jaha qabu kan mee withdraw kan jedhu tuqee amma baasee isinitti agarsiisa. Withdraw kan jedhuun tuqa TRC20 kan jedhuun filadha. Fideetiin koodii asitti galcha neetwoorkii isaa jechuudha. Eessaa fida isa kana kallattiidhaan bakkuma jalqabaa san dhaqa jechuudha. Amma duratti withdraw kan jedhu godhe amma immoo add kan jedhu tuqa jechuudha. Add kan jedhu erga tuqee booda crypto kan jedhu ni tuqa. Ergasii immoo tuyyuu neetwoorkii filadha iddoo kana tuqee TRC20 yookiin immoo TRC20 kan jedhu ni filadha. Isii tana gad tuqaa kooppii godha. Ergasii kooppii godhee booda mee duuba deebi'ee refresh godhee ilaalla akkaawuntii kana. Doolaara meeqa asirraa qaba 2 tuqaa 83 qaba. Naa obsa kallattiin gara weebsaayitaa deebina. Pilaatfoormii irra dhaqnee as biratti mootu adreesii galcheedha. Adreesii kuno iddoo duwwaa kanarratti gadi qabee galchee jira. As biratti mootu baay'ina galchinaan jedhee 1 tuqaa 66 1 tuqaa 66 ol siksa paaswoordii galchinaan jedhee galchee jira paaswoordii kiyyallee. Kanaaf confirm kan jedhu qofa tuqaa jechuudha. Sa'a 24 keessatti yeroo takka withdraw godhuu dandeettedha. Kuno tuqee jira. Withdraw koo ajajee jira. Successful jedhee withdraw asirraa badee jira jechuudha. Birriin sun as biratti kayoo duraa jiru 0 ta'ee jira. Ammuma invest godhe viidiyoo tokkocha irratti ammuma withdraw godhe amma immoo kallattiin kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eessatti wajjin ilaalla kan asii ajaje kan asii withdraw godhe sistamichi kun doolaara 10 dalagaa jira. 1 tuqaa 6 baafatte naan jedha. Komishiinni keen jiru doolaara 1 tuqaa 6 baaftee jirta ammuma invest goote jedha. As bira dhufu kana fakkaata jechuudha. Fuulli jalqaba isaa haala ittiin galmoofnu immoo amma kan waliin ilaallu ta'a. Kallattiidhaan daddaffiidhaan ilaala daddaffiidhaan galmaa jechuu barbaada. As bira ni dhufna. As bira refresh goona. Doolaara 2.83 kan jedhu kana bira as iddoo eda'u jettu kanarratti doolaara 1.66 dabalamuu qaba jechuudha. Mee akkaataa itti nama affeeru ilaalla jechuudha. Amma fakkeenya ani isin affeera. Iddoo kana ni dhufa jechuudha. Iddoo mii jedhu kanarra ni dhufa. Erga iddoo mii jedhu irra dhufe booda maal godha? Nama affeeruu barbaade. Nama affeeruu barbaade kana maal godha? Yookiin immoo nama biraatiif linkii kana share godhee namni biraa akka dhufee galmaa'u barbaade jechuudha. Yeroo san iddoo kam tuqna? Nama biraatiif share goonee namoottan biraa ofitti maknee namoottan biraa waliin dalaguu yeroo barbaannetti jechuudha. Nama affeeruu egaa barbaanne home kan jedhu tuqna. San booda iddoo kana dhufnee invite kan jedhu tuqna. Invite kan jedhu linkii isii ol aantu tana tuqna jechuudha iddoo tana. Yookiin immoo QR koodii kana namaa erginaa isa caalaa immoo iddoo tana gadi tuqnee copy jetti kunoo copy successful jedhee asiin baana Telegram irratti yoo barbaanne dhaqnee aan Telegram irra dhufee jira gruupii Harbor Inspire jedhu jala dhufee iddoo kana gad tuqa. As biratti paste godha send jedha. Isii tana tuqxanii galmooftan jechuudha. Mee tuqnee galmoofnu akkaataa itti galmee isinitti agarsiisu. Ayyee linkii isin ergame kana gad tuqxu jechuudha. Linkii register jedhu kana ni tuqna. Erga tuqne booda kallattiin galmeessee isinitti ka agarsiisu ta'a jechuudha. Haala kanaan isinii bana email galmooftan moo bilbilaan jedha. Yoo email qabaattan email yoo qabaatan bilbila tuqxu mee bilbila tuqee isinitti agarsiisu. As biratti koodii lakkoofsa eda'uu takka ittiin tuqxu olooftanii Itoophiyaa kan jedhu iddoo kanatti barreessuudhaan fiduu dandeettu jechuudha. Itoophiyaa akkatti Itoophiyaan fiddanii yoo kan Itoophiyaa akkatti isin hin fidin ni dhiiftu jechuudha. Maal gootanii email kan jedhu irratti deebitan. Email kan jedhu irra dhuftanii email keessan itti barreessitan jechuudha. Email barreessine kanuma duraatiin irra deebi'uu barbaade paaswoordii kennitanii fi paaswoordii akkatti wal fakkaataa ammallee paaswoordii wal fakkaataa kennitanii fi as birattillee paaswoordii yeroo mallaqa baafattan namni biraa beekuu hin dandeenye kennitanii fi as birattillee paaswoordii wal fakkaataa yeroo mallaqa baafattan galchuu qabdan jechuudha. Fakkeenya kun paaswoordiin yoo namni hin beeku ta'e afranuu paaswoordii wal fakkaataa galchuu dandeettan jechuudha.
asitti tokko torba fakkeenya asitti ana amma galchee 88 14 galchee asitti illee 88 hundaa galchitanii xumurtanii koodiin kun ufumaa isinii barraa jechuudha isinii miti barreessuun isinirraan eeggamu register gootu jechuudha register iddoo tana qofa tuqxu nagahaan galmooftanii jirtan jechuudha hayyee waan gammachuu asitti isinitti agarsiisa kan asii ajajnee jirru jechuudha kallattiin nu galee jira kunoo asitti Binance keenyarra dhufee jirame refresh goona $1.6 nu galtee jirti kunoo $2.8 kan ture 4.44 ta'ee jira jechuudha haala kanaan hojjedhaa argadhaa asirratti kunoo complete kan jedhu amma nu dhufa jechuudha $1.6 asirratti kunoo argitanii jirtan 1.6 jetti iddoo waamuu mul'atan tanarratti galtee jirti jechuudha kana fakkaataa USDT'n keenya 2 kan ture garamitti guddatee jira gara 4tti guddatee jira jechuudha irratti hojjedhaa guyyaa har'a eegale jechuudha guyyaa 6tti ay boru eegala iftaan eegala wanni jedhu jiru har'a yoo dabre guyyaa 7 yoo dabre sanbooda invest akka hin goone an isin gorsu jechuudha maaliif isin gorsine websaayitiin tun boru cufachuu dandeetti websaayitii hattootaati boruma ganama baduu dandeetti kanaaf of eeggannoodhaan daddaffiidhaan guyyaa 5 ol hin kafalu jedheetti abdadha waan ta'eef daddaffiidhaan investaa goonuu daddaffiidhaan haaseennu horaa bulaa deema